Oromummaa barmiidhagummaadha. Aadaa fi beekumsa guddaadha. Kogaasaayi sun namummaadha. Oromoo ko irra deebiin baga nagaan dhuftan isinin jedha. Dhufeeti jira har'as fuulleeti jira qeerroo keessan qaxalee keessan jirra jirtu qeerroo wolloodha. Naatu wollooti maqaan kooti warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taata subscribe like share godhuudhaan maatii kiyyatti dabalamaa isin jedha. Akkasuma immoo hedduu takka jechuudha amma viidiyoon kiyya akka nama hedduu bira gahu godhaatee jirtanii akkasuma share godhaatee jirtan jechuudha. Guddaa takka naaf galatooma naaf jiraadhaa isin jedha warroonni na gargaaraa jirtanis jechuudha. Oromoo ko asirratti jechuudha viidiyoo keessattuu waa'ee dhimma wolloodhaa akkasuma immoo namootaan garaagaraa asirratti isinii fidee isin affeeruudhaaf akkasuma immoo waan isin bashannansiisoo aadaalee wolloo fa'aa ibsan jechuudha isinii qabadheetii kan dhufuudha jechuudha. Kanaafuu share godhuudhaan subscribe godhuun jabeessaa isiniin jedha Oromoo ko har'a jechuudha qeerroo wolloodhaa akkasuma immoo qeerroo wolloodhaa bifa aadaa ajaa'ibaatiin babbareedaniin as bahan jechuudha. Isaan isinii qabadheetiin dhufee jira ijoolleen tolilleen jechuudha. Video duraa tokkorratti isiniif waraabeetiin ture. Video sanarratti jechuudha ijoollee sun akka ajaa'ibaatti tapha maammee baasaatii jiru kan taphataatii jirtudha jechuudha. Akkasuma immoo ammallee jechuudha sirbichi jechuudha xumuramuu ka'eetii jira ni gadi lakkifama. Chaanaala sanillee kan isiniif himu ta'a na eegaa isiniin jedha. Chaanaala san inni irratti gadi lakkifamu san jechuudha. Chaanaala sanillee jechuudha guyyaa takka keessatti akka view kuma dhibba galchitan abdii qabna guyyaa takka keessatti. Kanaaf jechuudha ijoolleen tun jechuudha bifa aadaa walloo ibsu tokkodha jechuudha. Bifa addaatiin gadi baatee jirti jechuudha. Hagarraadhaa namni aadaa walloodhaa kana gadi beetii ibsaatii jiru hin jiru jechuudha. Zim jedhaniituma irratti waan xiqqoo takka irratti taphataatii jiran malee bifa bareedaa ta'een gadi baaniitii aadaa wolloodhaa kana kan ibsan hin jiru jechuudha. Garuu ijoollee tun hadha jechuudha bifa ajaa'ibaatiin bifa nama hawwatuuni kan gadi baatee jirtu jechuudha. Aadaa ofiidhaa jechuudha. Maaliif jennaan aadaa ofiidhaa ittiin boonuu qabna hundinuu keessanuu aadaa keessanii ittiin boonuu qabdanii Oromoonni kutaa 11 hundinuu aadaa qaban jechuudha. Aadaa ofiidhaa ittiin boonuu jechuun jechuudha kun sabboonummaadha. Akkasuma immoo namni ittiin boonuu qabaadha jechuudha. Mee like godhaatii nafaana tura. Wallaalun bar mucaan kun jechuudha. Mucaan kun duraan illee jechuudha tapha maammee san keessatti baalagise isiniif waraabisan sanarratti faa jechuudha akka ajaa'ibaatti taphate jechuudha. Asumatti illee inni kiyyaan kun tapha ni danda'a garuu tapha hin baasne akka tapha baastu jechuudha yaamchisii godha. Kanaaf jechuudha isatun jidduu taa'eetii inni kun amma ani irratti isin xiyyiitun isin agarsiisaatti jiru kun jechuudha. Kun sirba irreechaa irratti hirmaateetii jira. Mucaan kun illee sirba garaagaraa keessatti hirmaatee jira. Akkasuma immoo mucaan amma kun amma irratti xiyyi kana isin agarsiisaatti jiru kun jechuudha. Inni jechuudha sirba ni danda'a akka ajaa'ibaatti taphatuu beeka jechuudha. Dhugaa akka ajaa'ibaatti taphatuu beeka. Mee ilaalame. Idaanoti malli dangaggoon. Idaanoti malli dangaggoon. Jettee ijoolleen biyya. Jettee ijoolleen biyya magaalli qalloon. Thank you. Saayibii kiyya. Galatoomi siin jenna. Dhugaa akka ajaa'ibaatti jechuudha isin aadaa ibsuu danda'a. Kiyyaan tun jechuudha aadaa ibsuu danda'a. Akkasuma immoo tapha ajaa'ibaa taphatuu beeka mucaan kun jechuudha. Akka ajaa'ibaatti taphatuu beeka. Mee viidiyoo kanarraa jechuudha dhugaa laaltan jechuudha isiniif gala jechuudha. Tapha akka ajaa'ibaatti taphatuu beekti. Akka ajaa'ibaatti. Kiyyaan kun keessaa magaalli qalloon. Nutis aadaa qabna maaliif booddeetti hafnaadha. Kun dhaamsa isaati. Kanaaf jechuudha dhaamsa dhaammatuutti jira. Asumarraa nan isinii itti isinii dabalu jechuudha. Nutis aadaa qabna. Aadaa hin qabnu seenaa ni qabna. Kunoo ijoollee faaya ijoollee jechuudha bifa babbareedaatiin shoortii ajaa'ibaa kaattee jechuudha. Akka ajaa'ibaatti gadi ba'an jechuudha. Kunis aadaadha. Nutis aadaa qabna maaliif duubatti hafnaadha ka jedhan jechuudha. Aadaa ni qabnaa meeqam ni qabna. Kanaaf maaliif duubatti hafnaadha. Duubatti hafuun qabdan. Sinillee itti cabsaa sinin jenna. Nuti immoo immoo itti isinii tottolchine gadi akka namoota hedduu bira gahan jechuudha. Isiniif goona jechuudha. Kanaaf hundinuu keenyaa'u irratti hojjetuu qabdan jechuudha. Aadaa ni qabna. Aadaa san immoo ittiin boonuu qabna. Ittiin boonuu qabnaa mi? Ittiin boonuu qabna.
isinillee nuuf galatoomaa isinin jenna. Walqabannee yaana jedhe Oromooni. Walqabannee yaana jedhe Oromooni. Mucaan kun sirba baasuu fedhee jira bakka awwaalaan jechuudha. Sirba baasuu fedhee jira. Sirba akka waan qopheeffate hin beekne malee sirba baasuu fedhee jira. Asirratti jechuudha Maammee Seet wanni isin dhaamu jechuudha. Maammee Seet sirba ajaa'ibaa viidiyoo san xiqqoo gadi isiniif lakkiseen ture bare agartanii jirtan warroonni hin argin laala ni jira. Sirba Maammee Seet qabataatii dhufuu jiru haaraa tokko jedhee isiniif gadi poostii godheetiin ture jechuudha. Kanaaf sirbichi jechuudha sirba ajaa'ibaa akka nama hawwatudha. Keessattuu dhimma Walloo fi Raayyaa kana ilaalchise jechuudha. Dhimma Walloo fi Raayyaa kana jechuudha. Kana ilaalchise kabaase jechuudha. Taphichi jechuudha. Akkasumas kutaalee Walloo hundaa'uu jiilleerraa haga baateedha. Haga Raayyaa osoo tanbichaan ta'an haga Raayyaa deema jechuudha. Kutaalee waame jechuudha. Kutaalee kana hunda keessaa hin dhiisne jechuudha. Yeroo taphatu keessa makeetii waame jechuudha. Akkasumas kunoo akkuma argaatii jirtan kunoo tapha bakka gariitti jechuudha. Tapha Raayyaa fa'aadha jechuudha. Akka aadaa Raayyaatti uffannaa jechuudha. Uffannaa aadaa Raayyaa fa'aadha uffataniitii jiran jechuudha. Kanaaf ijoolleen tun jechuudha guddaa takka biyyarraa jechuudha itti dadhabaniitii agarsiisaatii jiranii tapha aadaa Walloodhaa kana jechuudha beekamtii akka argatuuf gadi bahanii irratti hojjetuutti jiran jechuudha. Kanaaf Maammee Seetillee sirba ajaa'ibaa qabateetii dhufaa jira. Akkuma isiniif waraabessan sirba isaa san jechuudha zim jettanii ilaalina. Laal an kan na dhibe viidiyoo Walloodhaa osoo Oromoo Walloo osoo hin dalagin jechuudha. Kutaalee garaagaraa keessaa abbaan fedhee waa dalagu jechuudha. Abbaan fedhee waa dalaguuti. Akkasumas immoo kutaa fedhe keessallee haa dalagamu. Sirbi sun jechuudha yeroo sirbi ni jiraami Walloodhaaf yeroo dalagame jechuudha. Akkuma kamisee irratti masaraa ijaaran akkuma jedhanii jechuudha. Viidiyoon tokko jechuudha as zamana kana as hin baane torban kana keessa hin baane bahee tureemi sanirratti jechuudha. Viiyoon isaadhaa guyyaan takkatti kuma meeqa dhageessee kuma 20 kuma 30 dhageesse jechuudha. Hin argatan jechuudha. Viiyoo hin argatan. Kanaaf jechuudha duubatti haftan isinillee jechuudha. Kanaaf irra baay'een keenya jechuudha subscribe waliif goonee waliif jajjabeessinuu waliin guddisnuu zim jenneetuma wallaalla jechuudha. Zim jenneetuma wallaalla wal guddisuu hin barbaannu jechuudha. Gmail banattanii subscribe qofaa godhuudha. Laayikii qofaa godhuudha malee waan biraa takka namni isinirra barbaadu hin jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha kanarraa kan ka'e tapha aadaa Walloodhaa duubatti hafaatee jira. Akkasumas immoo namoonni gadi gara FB'tiin keessattuu gara TikTok'tiin jechuudha yeroo yaada takka kennatan ni dhageenya. Taphi nuuf baasuu tapha jaalatan tokko ni jiraami. Taphi nuuf dabalamuu qaba. Taphi akkanaadhaa kun nuuf dabalamuu qaba jedhan jechuudha. Kutaalee Oromiyaa keessa yeroo warroonni tapha Walloo taphatan sun jechuudha. Ammallee nuuf ida'aadhaa nuuf idaa jedhanii kan gaggaafatan ni jiran jechuudha. Gaaffii san gaafatuudhaaf namni jechuudha amma akka duraan san kaaseeta gurguratuun hafeeti jira. Viyuu argata. Viyuu jechuudha chaanalarraa kan argatu sanidha jechuudha. Waan biraatii miti. Kanaaf jechuudha achirraa laayikii hin gootanii viyuu hin gootaniif jechuudha. Yoo isin jajjabeessitan namni biraatti jajjabeessa jechuudha. Yoo isin irratti reaaktii gootanii irratti dalatanii namni biraadhaa jabeessa malee bakka biraatti dhufanii hin jabeessan jechuudha. Unkaan alagaa miti jechuudha. Kutaalee Oromiyaa keessa dhufaniitu hin jajjabeessan jechuudha. Nama muuziqaa Walloo dalage jechuudha. Kanaaf isin immoo irratti hojjetuu qabdan isin jedha. Mee ijoollee tanatti gara haa galuuti. Oromummaan bar miidhagummaadha. Dhugaa miidhagummaadha bar miidhagummaa akkaan hin jedhamne. Kan nutti hin naafte alagaa nutti hin naafte. Nuti ifaan keessaa laal asiin afaarii asiin jechuudha jara kana. Jara qommocee kana jechuudha. Kana jedduu osuma jirruutti jechuudha. Akka kanatti aadaa keenya qabannee as baanee aadaa keenya ibsatu jechuun ni'imaa guddaadha. Dhugaa jechuudha. Oromoo Walloo akka safaataatti hin ilaaleen an dhugaa isiniif jedha jechuudha. Kanaaf jechuudha kana hunda dandamatanii gadi baanii immoo aadaa ofiidhaa achi walakkaa ta'anii asiin laal asiin affaariidhaan amata takka yoo waloolan amata takka yoo nagaa ta'e amata meeqa lakkoofse jechuudha. Keessattuu gara baatee kana amata 8 lakkoofsee jira jechuudha. Lolli kun baada jalqabee jechuudha. Kanaaf uummanni kun asiin qommocee kana jidduu jira asiin immoo uummata afaarii kana jidduu jira. Kana jidduutti aadaa kana qabatanii hagana yeroo isaan as gaan kana jechuudha. Isin immoo viidiyoolee isaan dalagan irratti jajjabeessuu qabdan dhaamsa kooti. Ada sabi muluang kujana, kau kasar.
ibsun na Oromummaan qooqa isaa ibsuun jechuudha waan guddaadha jedhaniiti ijoolleen tun jechuudha akka ajaa'ibaatti taphatu jiran ijoolleen tun jechuudha keessattuu jechuudha amma zabana as aanoo kana jechuudha akka ajaa'ibaatti ijoolleen tun irratti hojjetutti jirti jechuudha kanaaf ijoollee tanallee jajjabeessa isiniin jenna ijoollee tana jajjabeessuu qabdan dirqama kunoo kiyyaan kun ifaan akka ajaa'ibaatti taphachuu danda'a jechuudha. Wallaaluun bar garbummaadha. Garbummaadha of wallaaluun qabdan kan of hin beekne kutaalee akkasumas kutaa garaagaraatiin gandummaadhaan wal qoqqoodaatti jirtan jechuudha kottaa as deebi'aa uummata keessaniif sagalee ta'a akkasumas aadaa keessaniif sadhaa isin jedha kun dhaamsa kooti of wallaaluun garbummaadha akkuma ijoolleen tun baattu naaf galatooma ijoollee tana. Wallaaluun garbummaadha of wallaaluun garbummaadha ijoolleen tun guddaa takka haa galatoom. Asham. Oi. Dhaggeeffadhaame dhumarratti. Nagaan jiraadhaaf tuttuuta kiyya kabajamoo haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii annaa Tawwalooti subscribe godhuudhaan na jajjabeessa isin jedha. Bye.